daawwattoota keenya kabajamoo maal arguu feetan? Maal arguu feetan? Nama kana feetanii? Jaaffee. Jirra jirtu? Jirra. Eessa jirtu? Amma eessa jira? Asuma jira kuna. Bakki keessa jirru kuni mana sitti fakkaatin makiinaa keessa. Makiinaan kun kan Jaafarii. Makiinaa dhaabbataati. Makiinaa Jaafarii. Hara makiinaan kan saa makiinaa isaa keessarraa. Amma makiinaan qabu. Makiinaa keessa kiyya. Yono. Dhaabsaata barsuudha. Okay. Makiinaan kun kan kiyya. Keetuma yaa. Okay, amma daawwattoota keenya kabajamoo Jaafar dhiyoo tana chaanaala Jaafar Yusuf jedhu dhufeeti jira. Maqaa isaatiin nama hedduutu banee chaanaala irratti naggatu jira. Ammaan tana gaa chaanaala mataa isaatiin dhufee jira. Chaanaala Jaafar Yusuf subscribe godha. Akkasumattis chaanaala kam subscribe godha? Chaanaala Shagagii Tuubii Kalifaa. Kan Kalifaa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu Shagagii Tuubii jechuun Kalifaa. Roraas. Roraas Tuubii. Aye, san warri godina godhu irra guddaan godhani. Innaa Shagagii Tuubii gaa una mucaa kana laala. Kuma gara irra guddaan godhani jettaati. Namni kuma 80. Kuma 80 Oromoo. Oromoo miliyoona 80. Oromoo miliyoona 80 kuma 80. Ay. Hanga social media irra jiru san mana fakkaata. Okay, Oromoo yoo miliyoona 80 ta'e gaa subscriber miliyoona 80 isinirraa barbaanna. Akabiyat? Asuma. Okay, Shagagii Tuubii Jaafar isiniin jedhu no. Kan Kalifaati. Shagagii Tuubii subscribe godhaaf.